Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Nagaa fi nageenya isiniif hawwina. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u. Kun sagantaa Safuu Seeraati. Sagantaa Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Zinnaa Sholaanii waliin ta'uudhaan qopheessanii isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Daqiiqaa 30 nu faana turtanii sagantaa keenya akka daawwattan daawwachuu qofaatu hin ta'in yaadas akka irratti kennitan dhimma seeraa irratti gaaffii yoo qabaattan akka nu gaafattan kabajaan isin affeerra. Ispoonsarri sagantaa keenyaa kolleejjii biizinasii fi teeknooloojii Select guddaa galateeffanna. Select waggoottan dheeraatiif barnoota fagootiin kutaa 5 hanga 10tti barsiisaa tureera. Barsiisuu qofaa miti maqaa gaariis argateera. Maqaa gaariitiinis hojjechaa jira. Maarree gosawwan barnootaa akkaawuntingii, faayinaansii, maanajimentii, maarkeetingii, maanajimentii, ikoonomiksii fi sooshooloojiidhaan galmeessee barsiisaati kan inni jiru. Kana malees immoo barana baga gammanne jechuudhaan aagannu dhageessisee sagantaa maastarsii, Master of Business Administration, akkaawuntingii, faayinaansii, Project Management, sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting, Finance, Management fa barsiisuutiin beekamtii guddaa qabuun barsiisaati kan inni jiru. Galmaa baradhaa beekumsa argadhaa. Select mana barumsaa keeti. Bakka beekumsa keeti. Yeroo sponsora sagantaa keenyaa ta'u ka gammachuu guddaasitti dhagaamaa dhaqaatii galmaatii baradhaa jedha. Egaa sagantaa keenya har'a qabxii adda addaa qabannee kan dhiyaanne yommuu ta'u odeeffannoo qabnaa, walaloo qabnaa, akkasumas immoo keessummaa qabnaa. Nu faana turtanii hanga xumuraatti akka nu daawwattan kabajaan isin affeerra. Turtii daqiiqaa muraasaan booda yookaan beeksisa booda walitti deebina. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Barnoota Baga gammaddan kolleejjiin biizinasii fi teeknooloojii Select sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii, Master of Business Administration, Accounting, Finance, Project Management, sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting, Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argatee galmeessaa jiru. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Select kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting, Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas leevilii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teeknooloojii Select madda hayyootaa. Select madda beekumsa keeti. kanata hukaba kaayyoon oromoota. Beeksisa yookaan immoo odeeffannoo Select kolleejjii biizinasii fi teeknooloojii Selectiin daawwannee deebineerra. Amma immoo odeeffannoo qabna. Odeeffannoo keenya har'aatiin of ajjeesuu hojjettootaaf hooggantoonni isaanii duraanii to'annoo jala oolan jedha gabaasni BBC. Dhaabbata Telecommunicationii France Telecom jedhamutti hooggantoonni duraanii fi daayirektarooti olaanoo duraanii 2 bara 2000 keessa akka lakkoofsa Awurooppaa imaammata caaseeffama haaraa wal qabatee hojjettoonni hedduu of ajjeesuun isaanii to'annoo jala isaan oolchisiiseera jedhu. Didier Lombard waggaa tokko hidhamee kan ture yommuu ta'u Louis Perry Wayne fi Oliver Barbanes immoo to'annoo jala oolanii kan turanidha.
Dhaabbatichi sana booda maqaasaa Oreenjitti geeddaratee maallaqa doolaara 83,000 adabamee ture. Manni murtii dhimma hojjettoota 39 ilaalaa ture kun isaan keessaa 19 kan of ajjeesan yoo ta'u 12 immoo of ajjeesuuf kan yaalanidha jedheera. Kaan rakkoos xiinsammuu keessa kan galan kaan ammoo deebi'anii hojjechuu kan hin dandeenye ta'uun isaanis gabaafameera. Kun kan uumame yeroo dhaabbatichi caaseffama haaraa hojjettoota hedduu miidhu diriirsee turedha. Hooggantoonni olaanoo 4 biroo yakka kanarratti hirmaachuun himatamanii hidhaan ji'a 4 fi adabbiin maallaqaa yuuroo 5,000 itti murtaa'eera. Pirezidaantii fi hoogganaa olaanaa duraanii dhaabbatichaa Loombaard itti aanaa isaanii Weenii fi hoogganaan bulchiinsa humna namaa Baarbeeroo sadan isaanii irratti adabbiin maallaqaa yuuroo 15,000 itti murtaa'eera. Manni murtii Firaans dhaabbata keessatti miidhaa haamilee qaqqabsiisu akka yakkaatti yeroo fudhatu kun kan jalqabaati. Gabaasni kan BBC'ti kan qindeesse Lataazariyoon. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Baga gammaddan kolleejjiin biizinasii fi teekinooloojii Salleek sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii Master of Business Administration, Accounting fi Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting fi Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argatee galmeessaa jira. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Salleekt kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting fi Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas leevilii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teekinooloojii Salleekt madda hayyootaa. Salleekt madda beekumsa keeti. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Kan turtanii televiziyoonii keessan saaqxan yookaan immoo xiqqoo isheechi mil'attanii as mil'attan tunnuun daawwatiin haftanii amma reefu dhuftan kun sagantaa Safuu Seeraati. OBN irra jirtu sagalee uummataa. Sagantaa keenya irratti yoo yaada qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa foddaa televiziyoonii keessan irraa argaa jirtan kanaan nu bilbiluu nu barreessuu dandeessu. Yaada qabaata warri walaloo barreessuuf dandeettii addaa qabdan akkasumas immoo barreeffama adda addaa barreessuuf dandeettii addaa qabdan anaa dhufuun isin simanna akkuma kanaan dura namoota garaagaraa simannee jirru jechuudha. Amma Kumaa Safaraa maamila keenya yeroo hedduutii dhufee sagantaa keenya irratti walaloo barreessa. Walaloo dargaggoota cimsuu, dargaggoota onnachiisuu, dargaggoota hojiitti bobbaasu, tokkummaa faarsuu, haqa akka mirkanaa'u taasisu mata duree adda addaa irratti nu dhiyeessaa tureera. Barataa Yuunivarsiitii Ambooti. Kumaa Safaraa har'as nu faana jira. Daawwadhaa. Kan faayidaan gulgulaa'ee kan addan baane haalarraa wayaa jiruu biyya keenyaa buburree akka qumaara yasa har'asutee margee yoo bulemmoo ta'u daara. Kan akka dhibee sukkaaraa ittiin eeloftee madooftu kan har'a harka dhooftee fi bultee moottiin isa dhooftu. Biyya dhugaan dhugaa dhabee adeemu aarsaa kan falaa biyya Facebook itti yaa'ee hundumtuu ta'e xiinxalaa. Kanarra abaaraa ooltee bultee moo qajeeltu faarsaa kan keessatti Oromoon koo garraamummaan baase aarsaa. Biyya dhugaan biyya isaatti guyyumaan aarsaa kan falu biyya haadhoo isaatti arraba jibbaa falfalu. Biyya bultee kaatee shiraan ba'aa fi galma wallaaltu biyya leenci gadi jennaan bookee fi tafkiin utaaltu.
biyya dhugaa wallaalamnaan somni dhiitoftee wal waamtu biyya fardeen takaalamnaan arreennan jira garmaamtu kanarra qamadii marge yoo bule immoo ingirdaada jireenyi keenya yaalamuuf ogeessa cimaa barbaada garuu ogeessi keenya immoo fagoon jiru kaayaa tiru garee 17 dhuumnee dhiisuudha malee waliruu chaayinaarraatii nuun dhufu yookaan immoo Ameerikaa ogeessi ogeessa caaluu jaalala ta'uu barikaa anis atis innis ga'ee qabna kaayaa firaa nagaaf tasgabbiin keenya iyyuu jaalala keessadha jira kanammoo sirriitti beekna qe'ee keenyatu nagaadha piroopoogaandaayyuu miti seenaa keenyatu ragaadha dur gaafa bakar waamamu abiishee tawwaatee dhufa gaafa taaddesaan dhaanamu waaqootu watwaatee kufa karaa limoon irra baase aayilee qaawwa cubsiisa qabsoo baaroon lafaa kaasee guddinaatu itti fufsiisa haalaan gargar addan ba'u fedhii keenyatu wal keessa yoo harargeen mancaa qaru wallaggaan farda qopheessa dur quxusuun gadi taa'ee hangafarraatii barata kan ammaa jibbaan machaa'ee arraba jibbaa qarata akkasiin dhaloonni kun mee maalirraatii barata yaa badhaasaa yaa badhaatuu lakki dubbiin kun hin taatu yaa dabalaa yaa dabalee maafaadhoo naadhoo kabalee yaa angaasaa yaa angaatuu hamma yoomii adda taatu yaa nadhiikoo yaa nadhiisaa yaa nadhiikoo yaa nadhiisaa jettee kana dhiisaa jetteen ifan fidu ifa jiru dhadhaamsa kaa sa'a abbaan gaafa cabse ormatu ija jaamsa kaa wal fakkeenya bifaan malee meedaakuuf daaraan firaaree nagaa harkaan booressanii nagaan jiraachuun jiraaree lakki hin jiru kaa lakki hin jiru dhugaa waaqayyoo yaa warra nagaa booressuu boorumtii keessaniif wayyoo bakka nagaan hin jirreetii sammuu nagaan hin oolamu akkamiin sin gammachiisa nagaan haadhoo fi goolamu akkamiin sin gammachiisa kun ta'uun qabu gonkumaa hidda keenyas yoo qoranne dudduubni keenya tokkuma yoo arrafe ati rafta yoo ti rafterra fa'ani karaa natti cufuu dhiisii isa natti cufte bani isati faayidaaf lootee shira kee dhoobdu dirqama isa tokko lama gootee lamammoo gootu 20 isati beekamtiif labdu feesbuukii gubbaarra laalee laayikiif koomentii keerra nagaa biyyaa caala jaale gaaf tokkodha harka miila faa ta'anii utuu haasa'anii haasaatti ka'anii yommuu hundi ka'ee dalagaasaaf kaatu eenyunnuu keessaa tola taa'ee nyaatu jechuun wal gaafachuuf garaa isaanii fedhee jennaan harka baasee harki akkas jedhe utuu nan hin jirree hin baddu safuudha anatu hiixatee waan hundumaa fuudha jedhee yoo dhaadatu miillis lafaa ka'ee nassin geessa miti lafa hundaa ga'ee utuu an hin jirree hin jiraattan silaa dalagaa koo kana naaf hubadhaa ilaa jedhee yoo dhaadatu gurris lafaa ka'ee nassin kaasa miti waan hundaa dhaga'e utuu an hin jirree akkamiin dhageessu harkis miilli kunis xaxamtanii teessu jedhee yoo dhaadatu dalagaa isaan gurri ijimmoo anadha hunda keefuu durri utuu an hin jirree ooltanis gungumaa ilaaluu fi arguun jiru konkumaa jedhee yoo dhaadatu afaan dabareesaa afaan galee toora anatu hunda kee nyaata nyaatee soora utuun an hin jirree hundi keeyyuu ilaa beeloftee coologdee lafa teessa sila kanan kana kaaseef hojii koo baraadha kan unurra ciisee nyaatummoo garaadha jennaan hojii garaa hundumtuu dhabanii garaan tola nyaataa qubatti qabanii jennaan garaan aarii akka malee baay'ee dallaneetu miira keessa galee harki nyaata fuunaan afaan itti fidee afaan gad erginaan ol deebise didee nyaata gegeeddarraan ammas afaan fidee ta'u jedhee garaan ol deebise didee rakkoo nyaata dhabuun miilli dursee kufe ijis argaa dhabee agartuusaa cufe nyaannis nyaata dhabee ta'ennaa dhagabuu harkis lawaasa'ee dadhabe waa qabu rakkoo nyaata dhabuun erga eela'anii baay'ee dadhabanii hunduu beela'anii dhumarratti edaa yaa jara nan duune garaan motoratti buune jechuun jalqabanii garaaf ragaa ba'uu utuu garaan ciisee taajjabee dhaga'uu egaa kana booda afaan hin dubbatii waa'ee ijaaf harkaa inni tokko yoo qabe inni tokkon argaa harkis hin dubbatii waa'ee miilaaf gurraa garaanis afaanis ga'ee qabu nurraa jechuun waliigala yaada waliif iraa waa'een oromummaas akkasii yaafiraa galatooma. Kumaa safaraa guddaa galateeffanna. Isinis wantoota akkasii yoo qabaattan akkuma durattiin jedhe anaa dhufuun isin simannaa. Ispoonsarii sagantaa keenyaa kolleejjii biizinesaa fi teekinooloojii Salleektii guddaa galateeffannaa. Salleektii muuxannoo barsiisuu waggaa dheeraa kan qabu yommuu ta'u maqaa gaariis qaba.
barnoota qulqullina qabu kenna waan ta'eef yeroo yerootti humna isaa dabalaa akkasumas beekamtii isaa dabalaa kan deemedha. Kolleejjii kanatti barachuun immoo gamnummaadhaa dhaqaatii baradhaa jedha ispoonsara sagantaa Safuu Seeraa yommuu ta'u immoo gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Ittaansuudhaan kan isinii dhiyeessinu keessummaa. Keessummaa qabna. Eenyu keessummaan keessan har'aa jettanii walumaan daawwanna. Mar'ummaan kee bobeessee garaa kan keessi guba gaafuma haqni dabu si nyaata si dhukkuba. Kitaaba kanarraan fudhe waan amma dhageessan kana. Maaliif kana kaaste yoo jettan kunoo akkuma argitan kana keessummaan qabaa durattis beeksiseera. Keessummaan keenya har'aa maanguddoodha. Jaarsa guddaa. Umurii isaa kanaa waa baay'ee keessa darbeera. Garuu akkuma argitan immoo dargaggeessa itti aanaa Saajiin Gammachuu Girmaa jedhama. Torban darbe kitaaba loltuu haqaa jettu kana maxxansiiseera. Anis amma walaloo nama gurra simbuusa yookaan immoo amma isinii dubbise kana mata duree jiru keessaa loltuu haqaa kan jedhu keessaan kan isinii dubbise. Mee isaa wajjiniin daqiiqaa muraasaaf waliin turra waan ta'eef haasaa keenya yookaan turtii keenya akka daawwattanii fi yaada akka irratti kennitan kabaja guddaan isin affeerra. Seerri safuu qabaa, safuunis seera qabaa. Itti aanaa Saajiin baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eeddansi. Isin jedhanii haasofsiisuun namatti ulfaata garuu immoo miilitariin fatteetta waan ta'eef kabaja isaaf jechadha tole. Sii gala isaaniif isaanii gala. Yeroon akkasittis ilaalu daa'ima xiqqoodhaati. Umuriin kee meeqa? Achirraa hin jalqabe naa wayyaa. Umuriin koo waggaa 24 ganna 24 guutee. Amma ganna 24. Raajii tole bara poolisii taate umuriin kee meeqa? Baran poolisiitii ergan poolisiitii waggaa 6 hojjedhee baran poolisiitii waggaa 19. Umurii isaa waggaa 19tti miseensa poolisii Oromiyaa ta'uun itti makame jechuudha. Isa booda humna addaa poolisii Oromiyaati akkuma uffata isaarraa argitan kana maal hojjechaa turte yeroo gara poolisiitti seente? Gara poolisii yeroo seene kolleejjiin barachaa ture. Kolleejjiin baradhu sana sarveeyingii waan jedhu tokkoon barachaa ture achi Dambidoolloodha. Hiriyoonni kun biraa dorgomnaan isaan biraa na fudhee utumaatiin na didaniin dorgomiise. Fedhii isaa waan hin qabuuf. Fedhii waan qabduuf seentee jechuudha. Tole akkam ture leenjiin? Leenjiin bareedaa ture. Akka mana haadhaa, akka mana abbaa, akka ollaa. Inni akkasii leenjiru mana leenjii waa baay'ee nama barsiisa. Dheebochuu, beela'uu. Kun hundumtuu immoo barumsaaf achii baatee dirqama si eeggatu waan si dandamachiisuuf mana leenjii baay'ee cimaa. Leenjii daddabalataas baay'ee fudhachaa turre. Bara 2007 Finfinnee kan dhufne. Leenjiin xumurre. Baay'ee gaariidha. Itti aanaa Saajiin gara mata duree har'a gara istuudiyoo keenyaatti si waamnetti dabarra. Loltuu haqaa kuusaa walaloo. Duruma jirti moo waa'ee walaloo mana barumsaatti elementariitti yookaan sadarkaa tokkoffaatti yookaan kolleejjii sana keessatti moo hedduma as makamteetu yaadi kun dhufuu jalqabe? Kennaan durumaa jira. Hawaasni keenyas hawaasa aartii jechuu hin danda'ama. Wanti nuyi erga dhalannee dhagaa guddannee mammaaksa afoola adda addaa dhagaa guddannee mana barumsaa dhannee immoo elementaariimatti walaloo dubbisuu baacuu adda addaa achi ba'anii himuu kennaan kun ganamumaan na keessa bulee isuma kanatu kaa bilchaachaa dhufee gara kitaaba ta'utti sadarkaa kitaaba ta'uu irra ga'ee kunoo akkasitiin kitaaba kana maxxansine. Baay'ee bareedaadha. Bu'uurri kee hawaasa jettee afoola dhagaan guddadhe jettee rool moodeeliin kee yookaan immoo fakkeenyi kee immoo eenyu walaloodhaan? Fakkeenya kanaaf ta'u kana miidiyaa gara biraa irrattis kaaseera lataa qana'iiti. Gara Finfinnee kana gaafan dhufe yeroo jalqabaatiif walaloo kan walaluu TV keessaa kitaaba isaa maal kolfa dhaloonni isa jedhu dubbise baay'een jaalladhee anis akkasaa ta'uun qaban jedhee inni immoo fakkeenya kun godhatu Dr. Zalaalema Barraa fa'i.
Dooktar Zalaalema Barraa isaanis walaloo isaanii dhagaawwan guddadhanis lataan fakkeenya naaf ta'a. Loltuu haqaa mata duree adda addaa qaba. Garuu isa keessaa filtee loltuu haqaa jettee maqaatti moggaaste kanneen as keessa jiran keessaa jechuudha. Waa baay'eetu jira waan ta'eef as keessa. Kanaafuu maaliif hin dagatiin lakki miti nagaa bultee ni qajeelti miti waan kana maan jedhin maaliif loltuu haqaa jette? Walaloon achi keessa jiru walaloo gosa adda addaa 62 of keessaa qaba, dheeraaf gabaabaa. Kitaabni kun garri caalu walaloon kun haqaaf dhaabbachuu, waa'ee haqaa, haqni dabuu waan akkasii of keessaa qaba. Inni kun immoo loltuun haqaa mata duree walaloo tokko achi keessa natti tolee jennaan kitaaba kana mata duree gochuuf fudhadhe. Kitaabni kun walumaa galatti haalan hojii koo keessa jiru bifumaan walaloowwan isaan kan fakkeenya godhadhee ittiin dubbachaa ture. Lagafaa waan adda addaa fakkeenya godhee ittiin dubbachaa ture, akka lagni dubbatutti, akka dhiibbaa hawaasni keenya keessa waan hawaasni keessa jiru fakkeenya fudhadheen dubbachaa ture. Kitaabni kun garuu aadaa hojii koo keessa jirus fudhadhee dubbadhu malee waan irratti xiyyeeffatu, hojii koo irratti waan xiyyeeffatu hin qabu. Akkuma nama tokko, akkuma barreessaa tokkootti waa'ee aartii uummata Oromoo, waa'ee aadaa, waa'ee safuu fi seenaa uummata Oromoo barreesse. Baay'ee gaariidha. San si gaafachuu fedhe naa deebiste. Yeroo baay'ee namoonni akkuma kitaaba FB irratti yookaan miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamuu jalqabeen loltuu haqaa jedhamee yeroo suuraan kee bu'u yookaan immoo saajiin gammachuudha yeroo jedhamu kallattiidhaan namni waa'ee loltummaa sanaa wajjin walitti fidaa ture. Anis akkasuma kanuma yaadaa ture. Yeroo kitaaba kee dubbisu garuu keessisaa aadaa waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef aartii guddisaa jirta jedhee yaadee gama biraatiin hojii poolisummaa hojjechuu bira darbee namni tokko yoo kutate aartiillee guddisuu akka danda'u. Jalqabumayyuu poolisummaan aartiidha miti. Barnoonni isaarraa jalqabee aartiidha. Keessumaa immoo yeroo humna addaa taatu aartii biraadha. Sirriitti kan baratamu hundumtuu aartiidha jireenya biyya lafaa kana. Kanaafuu gara fuulduraatti hojiin ati hojjechaa jirtu kun akkuma jirutti ta'e tarii gara kanatti luuccoftaa laata? Duraan dursee waa'ee loltuu haqaa waa xiqqoo dubbachuun barbaada. Loltuun haqaa akkuma ati jette hojii koo irratti waan xiyyeeffatu miti. Garuu immoo waa'een hojii kootis keessa jiraachuu danda'a walaloo tokko lama keessatti karaa haqa qabeessa ta'een jechuudha. Loltuun haqaa kan irratti xiyyeeffatu bakka kamiyyuu kan jiru nama barbaadee ta'uu, dhaabbata barbaadee ta'uu, haqaaf kan lolu, haqni maaliif daba kan jedhu anaaf loltuu haqaati. Kitaabni loltuu haqaas akkas jedha. Gama kanatti luuccuftaa gama aartii kanatti lachuusaayyuu wal bira qabanii deemuun ni danda'ama. Aartiis hojjechaa hojii poolisummaa kanas hojjechaa deemuun ni danda'ama. Gara fuulduraatti immoo kanaan waan hin ga'u miti waan adda addaa gama aartii uummata Oromoo jajjabeessuu nan hojjedha jedhee yaada. Waan baay'ee gaarii nu kaasee Saajin maalni loltuu haqaa jechuun poolisii jechuu miti, waajjira poolisii jechuu miti, mana murtii qofaa jechuu miti, qaama dhimmi ilaallatu qofaa miti. Namni haqaaf dhaabbatu hundumtuu loltuu haqaati jedhee lafa kaa'eera. Dhuguma kun wanti nuti sagantaa safuu seeraa irratti yeroo baay'ee haqaaf hundi keenya dhaabbannu jennee dubbataa turredha. Mata dureewwan 60 kan jirtes keessa 62 jira. 62 keessaa baay'ee kanatti jaallattu kana jechuudha. Kanas nan jaalladha. Kan biraa baay'ee hunda isaanii nan jaalladha ofiin barreesse waan ta'eef. Namni ijoollee isaa tokko jaallatee tokko hin jibbu waan ta'eef hunduma isaanii jalqee garuu yeroo hundumaa akkuma quba keenya kanaa jechuudha. Kan wal caalu dhibamu. Kam keessaa jaallatta kam garaasi nyaatu yookaan immoo kanatti nurraanfanne haala addaan kan ilaaltu jira as keessa? Walaloo kana keessa akka waan walaloo jedhu baay'een jaalladha. Akka waan?
kan dhuunfaa koo walaloo jedhus qe'ee keenya durii qe'eettii keenya durii kan jedhu tokkos walaloon as keessa jira. Walaloowwan kana hedduun jaalladha. Baay'ee gaarii. Akkam ture sagantichi? Sagantaan eebbaa baay'ee bareedaa ture. Qophii babbareedoo ajaa'ibsiisoo ta'antu ture. Baay'ee bareeda. Maal eegda uummataa fi maal jettee dhumeera gurguramee kitaaba? Kitaabni gurguramee hin dhumne raabsuuf qophiirra jirra yeroo ammaa Oromiyaa adda addaa keessatti fi akkasumas Finfinnee keessattis raabsineen xumurra reef dheengadde eebbifama. Akka raabsinee Oromiyaas haa ta'u lammiiwwan keenya biyya bakkee jiran isa qaqqabsiifnu abdiin qaba. Yeroo baay'ee kitaabni yeroo barreeffamu maxxanfamee yeroo bahu manneen barnootaa hin dagatamu. Manneen barnootaa keessattuu kitaabonni kun ta'anii dhaloonni irraa barata. Tokkoffaa qubee barata, akkatti barreessan barata, akkatti dubbisan barata, lammaffaa seenaa barata kana keessa. Manneen barnootaa bira geessuuf akkam akka daa'imman ol guddatan loltuu haqaa ta'aniif jechaadha. Maal yaadde manneen barnootaa wajjin hojjechuuf? Ammaatti waan yaadiin qabu. Gara fuulduraatti garuu manneen barnootaa laayibirariiwwan mana dubbisaawwan adda addaa keessa akka galan abdiin qaba. Kan biraa mee ergaa dabarsitu qabdaa? Ergaan dabarsu loltoota keenyaaf maaliif kanaan dura dubbadheen ture bakka ta'etti hojii kan hojjechaa hojiin kun hojii baay'ee cimuudha. Qorra qaba, rakkina adda addaa qaba. Mana kana keessa ta'anii immoo gamaa hojii dabalataa tokko hojjetanii hawaasa ofii tajaajiluun jira. Miseensonni keenya yookaan miseensonni poolisii Oromiyaa yoo kan kitaaba tokko barreessee waan ittiin maxxansuu dhabee jira. Kan asoosamaa walaloowwan adda addaa kitaabota dhaloota fayyadaman maxxansee kan of harkaa qabu jira. Wanti guddaan kutannoo qabaachuudha. Namni maal naan jedhaa, hawaasni maal naan jedhaa osoo hin taane waan qabatanii jiran gara hawaasaatti yoo gadi baasan hawaasi waa jedha. Kanaafiyyuu poolisiin keenya gama aartii uummata Oromoo bira dhaabbachuudhaan dandeettii qabuun fedhii isaatiin bira dhaabbachuu qaban jedha poolisoota keenyaaf hin dhaama. Dhageessanitti. Kan biraan Tiyaanaasaajin guyyaa eebba sana guyyaa eebba kitaabaa kennaa addaa waltajjii irratti sii kennameetu jira. Miti? Eeyyee. Maalini? Kennaan addaa naa kenname maqaan isaa Jamaal jedhama. Qaallitti akka jiraatu erga waltajjii irratti dubbateen booda waggoota 3 arfan darbanii utuun afaan Oromootiin waa barreessee deemaa jiru. Poolisoonni qabanii na reebanii maaliif barreessite kanaan afaan kana ammaa barreessite jedhanii qabanii na reebanii jedhe. Isaan keessaa poolisiin tokkos narkaa fuudhee dubbise kan namaaf barreessite jedhanii baay'ee na reebanii na caccabsanii mana hidhaa na galchanii. Amma immoo poolisiin gaafa hin barreesse jedhanii dhaga'u kana si badhaasuu dhufe naan jedhee bullukkoo natti uwwise. Bullukkoo jirbiidha. Birdilibsi. Birdilibsi baay'ee uffata qorra. Uffata qorra. Poolisii itti qorraa silaa alamuudhaa yeroo baay'ee jedheetu akkam gootere? Fudhattee galte? Fudhattee galee. Kanaafuu akka kennaa addaatti ilaalteetta mitiire? Galatoomii itti Aanaasaajin Gammachuu Girmaa kitaaba barreessitee ijoollummaa keetii jalqabdee uummata keef quuqamtee gara loltummaatti seentee gara fuulduraatti immoo uummata kanaaf kitaaba kana dabalatee kan biraa akkasumas immoo akkuma loltuu haqaa jette kana haqa uummata keetiitu nyaatiin waadaa seente kakuu seente eegdee akka uummata kee tajaajiltu shakkii hin qabnu. Gara istuudiyoo keenyaa dhuftee gaaffii si gaafannuuf gaaffii deebinuu deebisuudhaaf waan eeyyamteef immoo guddaan si galateeffannaa. Ulfaadhu fayyaa ta'ii qalamni keen qoori. Galatuma ulfaadhaa sanis. Loltuun haqaa kana fakkaata gaa jajjabeessuu bituu kitaaba kana dubbisuun immoo barbaachisaadha. Namni ogummaa tokkotu hojjetu ogummaa isa kaan immoo dabalataan yeroo hojjetu yeroo hawaasaaf waan tokko gumaachuu kanneen kaan immoo jajjabeessuu qabna. Jajjabeessuu kan nuti qabnu immoo bituudhaan dubbisuudhaan yaada kennuudhaan waan ta'eef
kitaaba kan biraallee akka barreessuuf onnachiisa waan ta'eef jechuudha. Kanuma dhaamsi keenya guddaa galateeffannaa. Walumaa galatti gaa har'a sagantaa nuti qopheeffanne yookaan qindeeffanne kan ammammaatti daawwattan fakkaata. Nu wajjin turtanii sagantaa keenya waan daawwattaniif ulfaadhaa. Torban sagantaa wal fakkaatu wal geenyaa, torban nagaa, torban tasgabbii, torban gurri keenya aagatti dhaga'u, iji keenya aagatti argu nu haa taasisu. Nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa.